Ashemaya jolle biya bakoti tukuman sabbat khail man ormote Ashemaya jolle biya bakoti tukuman sabbat khail man ormote Shanangi beya gurgudda moti كسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو حفظتوني زيادتو أكم نجا كيساني بقى نجا جراتن برنوني هرّا إسيني كبدت في برنوتا أجايبات أكاتا تلفزيون مالي kallattii dhaan tapha addunyaa hordofuu dandeettan akka feetanitti tapha waan addunyaa irratti taphatamu guutuu warroonni tapha jaalataniif kallattiin hordofuu dandeettan isin garsiisaa turtiin keessan na wajjin haa ta'u televiziyoona isin barbaachisu jawaaluma keessan irratti sagantaa wajjin akka barbaadanitti hordofuu dandeettanii turtiin keessan na wajjin haa ta'u isin jechaa gara barnootichaa. Kenna ka guyyaa har'aa akkuma isin himaa ture akkaataa taphatti hordofuu dandeettan gurroonni tapha jaalatan akkaataa taphatti hordofuu dandeettan sagantaa tapha taphni Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City yoon qabdettanii kana guyyaa irraa torbee haa ta'u fuulduratti illee guyyaa akka jarri qabdu beekuu yoo barbaadan ka ta'e taa'e appilikeeshinii ammallee kallattiin irratti yeroo san taphni laayiviin irratti darbu isin garsiisa turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Hayyeekaa kallattii maangara application jecha isin geessa application sadii nu barbaachisa jechaadha tapha tokko seeraan hordofuudhaaf application sadii nu barbaachisa application tokkoffaan isa kana jechaadha application tokkoffaa yaasenteef ka jedhu kana argaartaniin sa'a irra deebisee isin garsiisa kuno application tokkoffaan yaasenteef ka jedhu kana argaartan sa'a isarratti okay goona yeroo takkatti isarratti yoo cuqaafnu haala kanaan nuuf fida erga haala kanaan nuuf fidee booda ay keessa kan bakka kanaan illee seentanii ilaaluu dandeettanii tapha eenyu qaba ilaaluu ni dandeettanii kun akkanatti dalga deebisee jawara dalga isinii deebisee kallattii maan isinii بركلات الترجيح بعد التعادل 3 مقابل 3 في 90 دقيقة kallattiidhaan kaliivii gubbaatti darbullee achinillee argachuu dandeettanii ammallee blind sportis 360p ka'edhu kanarratti illee argachuu dandeettanii 244 ka'edhu kanarratti illee okay gootanii maqaa kilabii taphattuu wajjin hordofuu ni dandeettanii kallattiin ammoo bakka kana dhooftanii jala jechaadha akkasiin eegaluuf xiyyeerra kaa'ee isin garsiisame. Kuno live invite ta'etu tana argaa jirtan na fakkaata live invite ta'etu tana kuno live invite ta'etu tana xiyyeerra kakkaa'e tana argaartan se'a isii irratti yeroo takkattiif gachuu qaabtan yeroo takkattiif akkana yeroo gachuu qaabtan haala kanaan isinii fida amma kuloo sa'aatii 7 PM irra qabdi sa'aatii 8 daqiiqaa 45 PM irra qabdi warri guyyaa har'a taphatu jechaadha kun bakka kallattiin isinii fida kallattii kanaan seentanii tapha barbaaddatan irratti amma sa'aatiin 6 fi wayii hin geenne yeroo 7 PM saafii ta'e okay irratti gaggoone seenne ilaaluu dandeenya isiniin jedha. Aappin kunillee addatti isiniin dalagu warra wanti isin beekuu qabdan aappii biraa daawulood na godhii isiniin jedha aappiin inni daawulood na godhii isin jedha inni gaduma bu'ee jawaalumarra taa'u malee waan biraa waan itti fayyadamtan hin qabdanii kuloo isa kana jechaadha. Yaa TV player kaa'edhu kun gaduma buuftanii yaasin TV kana qarqaaree isa wajjin dalaga jechaadha inni kallattiidhaan liiviin isa irratti waan darbuuf taphni yoo jiraate yaasintiif ka'edhu kana qarqaaree isa akkanumaan ta'a malee jawaalarra inni looma faayidaa baay'een qabu garuu isa yoo gadi hin buune kallattiin tapha laaluu hin dandeettanii isiniin jedha yaasintiif kana buuftanii kana fakkaataa appilikeeshinni sadaffaan ammoo appilikeeshinni sadaffaan isa kana hunda jechaadha argaartan jedhee abdadha appilikeeshinni sadaffaan isa all football ka jettu sana all football ka jettu kana isarratti yeroo takkattiif gachuu qabna erga kana gachuu qabne kulo akkana nuuf fida jechaadha kunni warra kara taphatee lixe Manchester City fi Sporting Cape duwwaan baatee Real Madrid fi PSG
sadii tokkoon baatee akkasuma kuulloo guutuun West Ham Roomaa West guutuun kuulloo tokko duwwaa akkasitti kun ima deeme tokko lama akka barbaadanii jechaadha. Kun warra qara taphatamee lixi. Warra qara taphatamee dhume akkanatti ilaaluu dandeettanii amma kuulloo 2 day 11 Maarch bara kun guyyaa 11 Maarchii keessa bara 2022 kuloon qabdii asumaanuu laaluu dandeettanii amma kuloo warra hadha taphatu jechaadha galgala. Amma guyyaa 12tti illee kunoo Sporting Liverpool kuloo akkanumatti hanga guyyaa 12 sa'aatii meeqa qabdi? Sa'aa 3 daqiiqaa 30. Haala kanaan sirriitti hordofuu dandeettanii isiniin jedha. Ammallee kana qofa miti achi keessa waa hedduu laaluu dandeettan. Wanti isin laaluu dandeettan kuloo bakka sarara sadii akka shabakaa tanatu hixanii as keessa achi goolii haga jarri qabdullee asiin beekuu dandeettan. Manchester City tokkoffaa irratti argamti goolii 69, Liverpool goolii 63 qabdi lammaffaa irratti argamti, Chelsea goolii 56 qabdi sadarkaa sadaffaa irratti argamti, Arsenal afuraffaa irratti argamti goolii 48 qabdi. Kun guutuu akkanumatti akka takka gaddeemtanii ilaaluu dandeettan. Erga akkasii gaddeemtanii ilaaltanii booda ammallee taayim bakka jettu tana gubbaarra cuqaasuu dandeettanii. Sadarkaa warra goolii qabu ilaaluudhaaf isii irratti taayim bakka jettu tana irratti yeroo takkatti fi akkana gacuqaaftan kuloo Liverpool asiin 71 goolii Manchester City 68 qabdi. Akkasuma ammallee isin garsiisa ammallee pileeyer ta'etu tana irratti illee baaftanii kuloo pileeyer ta'etu tana irratti Liverpool goolii 19 galchee jecha Masaalaan goolii 19 qaba shaampiyoonaa baranaa irra. Jootaan goolii 12 qaba, Maaneen goolii 12 qaba, Soon goolii 11 qaba. Tottenham taphata. Ka akkanaati isiniin jedha. Ammas waa hedduu laaluu dandeettanii keessaan sagantaa taphaallee as keessaan laaluu dandeettanii isiniin jedha. Barnoonni keenya kana fakkaata. Warroonni jaalala kubbaa qabdan akka ajaa'ibaatitti ilaaltan.